tawarri maallaqa hafaluu fi didee dadhabee fixatee haati onneedhaan qabamtee abbaan onneedhaan qabamee maraate raagoodhatti ergan. Raagoo tanatti hoggaa ergan maafiyaa warra yakkamtoota harka dhiigaa Amaaraa fi Tigreedhatti hannan jechuu. Na dhageessaniimi Amaaraa fi Tigreedhatti hoggaa hannan afaan duraan afaan Oromootiin Video mana dooksaa kan jedhu himaa jiru. Ayyee. Ture barmiira keessaan galaatanaafin viidiyoo cufadhe. Videoon dhokatina maaliif jennaan dhiiganamboonni kun dhiiganamaa dubbachuu jirtaa miti. Nama hunda akkanuma jira. Nama reefoo gaati boochu booyetiin quufee firraa use. Lakki ani waan taate cittaate tana waaniin beeku jechaafiin isin amma irraa fagoo jirtanii andallaalli qaama kiyyarra fidanii tuman. Viidiyoon agarsiisaadhaati fidanii qaama kiyyarra tumanii ijoollee takka ijoolleedhaan irraanfachuu dadhabe takkaatiitu jira. Ati alaa kulli haal hundumaafuu jechuudha. Achirratti imma afaan Oromoodhaatiin katumaadhaa turan kana afaan Oromootiin eega maallaqa kana buusisiisuu dadhabne afaan Tigreedhaatiin buufnaa jaaniiti afaan Tigreetiif afaan Amaaraa kanaan ummanni sun shamarran Oromoodhaa kana akkan taane godha. Yoo fakkeenyaaf shamarran dhibbi raagoo dhayite yoo xiqqaatte shamarran 40tiitu waadii dawaasir dhaqa. Maatiin gaa itti sadaqaa kadhattee itti wanni taatee waadii dawaasir dhayite. Waadii dawaasiritti warroota akka Ibsaa Umar amma Ibsaa Umar faan dheengadda miciyyoota takka qalaniitu jira. Warri qalamu kuni hiccitii shamarranii akkan baafneedhaa fi qalanii boolla darban handaqa keessa darban jechuudha. Achirraa amma gaa waan shamarran kana eeggataatiin isiniif himaa maallaqan qabdu jaanii Tigreen tunfaan gudeeddaadhaa sirraa quufanii baatii 8 baatii 9 amata nyaata goosisanii firraa gadhiisan jechuu. Ergan ol amma haareetti dallaalli Oromoodhaa kawaadii dawaasir taa'u kuni dhalaatan hoggaa dhayite Arabaa wajji walii galan isinirraa hin gabaabsa dubbii. Akkamiin walii galan Arabaa wajjiin fuudhanii gabrittii takka ta nyaata gootaniif dhalaan meeqatti isinii dalaydi 2,200 tuni 800tti isinii dalaydii garuu waan amata takkaati dura maallaqa isinirraa feenaa janiin Arabaan. Bilbila gaa duraanuu harkaan qabdu waa takkallee harkaan qabdu bilbila ni dhoorkan haala saniini shamarran kana fuudhanii Arabatti gurguran. Achi booda Arabni ni beeytanii Arabni Rabbiin sodaatu itti fayyadamaa akka fedhe godhe jechuudha. Tacarraa warra Rabbi sodaatu bira buute immoo ni beeytan isinuu jechuudha. Waa hedduu keessa gabbeen dubbadhu. Irra hedduu ijoolleen achirraa na dubbiftu maal naan jetti ni beeytanii obsa ani kunoo carraa dhokadhees dubbisuudhaatiin harkadhe hoggaa dhiirtee Arabaa lafan na qabatte warri maatiin maal naan jetti nuti akka ijoolleen teenya gabbaatee alatti hin salphanneedhaaf intala suudiidhaa takka kanatti harkaan qabachuun hin jiru yoo gabra tana taate malee warra ashkaraa tana tabitatan yoo taate malee bara akka ijoolleen tiyya gabbaatee alatti hin baadilamneefiin yookaan salphanneefiin biteesi fi deehii jaan Arabni kun madaamiin faan akkas jettiini haala saniini amataa 5 amataa 6 shamarran Oromoodhaa kun bilaash dalaydee inni dhaqee maallaqa fuudhaa warri isaanii tataaziyaa taa'an tanuti asbaafne faadhaatu jira jechuudha. Tanuti asbaafne haala kanaani Oromoon gurguramaadhaa akkanatti deemuudha jirti. Gaafii yoo qabaatanis na gaafachuu dandeessan amma duubaan deebuu deema amma karaa adanittiin deebuudhaaf deema amma karaa bosaasoo isinii fite karaa adanittiin deebuudhaaf deema karaa adan namicha Ahmadoo jedhamu Dirree Dhawaa keessaa mana 9 qabaa namni ilmaan Oromoo ibsaa kana ol baasaadha. Namni tokko carraa kannaadhaa fi Ahmadoo nama jedhamuu fi nama Ahmad Shaam jedhamuutu jira. Namoonni kuni ijoollee walloodhaati wajjin dalagatanii
hooshni isaan itti buusan yookaan mooraan isaan itti buusan raas alhaaraa jaamti. Adanirraa kiiloomeetira 5 fagaatti bulchiinsa adan keessa achitti buusan. Ammachi buusaniiti raas alhaaraa kanarratti buusanii achirraa ijoolleen tuni maallaqa achi buufattee gudeeddaa fi uleedhaan achitti daaraa taatee akkasumatti hayyaash fe'amtii. Hayyaashittis maallaqa noolii asii ol dhayita kana 2,500 riyaala suudiidhaa funya qurqurutti buusanii yoo isiin gartee haa hin buune taate maallaqa achitti gaa akka isaan godhan isiniif himee irra deddeebi'ee miira kan isaan galaa isiniif himuun fedhu achirraayi jiizaanii fi raagoo ergamtii namni waan kana karaa sanii raawwatuudha jiru Yaasin wanta Aadam Abdishaadhaa jaama dhalataa wallooti. Nama dhiiga namaa ilaa asitti itti seene ilaa mormatti itti seene inni kunis jechuudha. Achirraa Aadam Abdishaadhaa jaama dhalataa wallooti. Achirraani ijoolleen tuni haala saniin suudii keessa dhayxee suudii sanitti gurguramtii haala kanaatu jira. Waan takkaan ammaas asirratti obsa keenya. Wanni kun haalli magartee ati jettu haalli dubartiin itti jirtu kun yeroo amma nuti waliin dubbachaa jiru waliin taa'aa jirru kana wahii dhaabbate haalli kun. Hin dhaabbannee itti ammaan tana shamara sagalee naqabu jirtuutu jira. Ta'u bileetii siidhaa afaan sadiitti himan. Mee waan takkaan isinitti hima. Laal mee waan ajaa'ibaa takkaan isinitti hima dhaggeeffadhaa. Waan sammuu teessan taniin amma ragaa fiduu ol seeni jeeni miciyyoo naa dhuftu tiktaak kiyyani qabdaami kara tiktaak kiyyaatiin mana tokko kootu mana king kajaamu bakka nan tiktaak irra jiru sanitti kootu waan kana dubbadhume itti ergeetiin jira sagalee ragaa waan godhaniitu jira dhaggeeffadhaa bakka kan akka gaariidhatti narraa dhaggeeffadhaadha dhalaa Oromoodhaa dhalaa fuula qabdu dhalaa maal qabdu ni gudeedan gudeeddaa boodarra viidiyoo irraa maratan hoggaa viidiyoo irraa maratan dhalaa ciccimtuu yoo taate malee eega suudii dhayxe ol baateen dubbattu sababaan isiin eega suudii dhayxe ol baateen dubbanneef viidiyoo sanii qilleensarra sirraa oolchinaa jaaniitiin qaban inni biroo immoo shamarran suudii keessaa fira qabdu takkasin nama bira gudeedan takkasin nama biratti wanni godhan ni ajjeesan nama namni irraa du'e nama obboleettii siidhaati wajjin wal lolaadhaaf si ajjeesan ragaadhaan isinii fidee dhufaa sagaleenis wanni hundinuu na bira jirti jechuudha ni ajjeesan hogguu ajjeesan maal jaan suudiidhaa saaru kwaandee jaan dhalaa 285 keessaa ta firri siidhaa suudii jiru ta maallaqa irraa buufatan tana qofa ajjeesanii beekadhaa ta ol baateen nu himtii jaan qofa achi keessa ajjeesan jechuudha. Shamarran Oromoodhaa haala kanatti lubbuu dhabaadhaa jiranii akkuma reefuun tana kiingoonni jirtaa mana dabbaalirratti ijoollee lama ta'idhaa jirtu dhageessee miitaa cicciranii miikaa qumaamaadhaa. Qumaamaa jechuun gaarbee jechuudha. Hosii jechuudha. Hosii keessan naqan ijoollee tarkaanfii irra fudhannee hiisifnee maallaqaan magaalaa guddittii gad dhufuu dhorkanii miciyyoon ajjeessanis warra gursumii ijoolleen ajjeeftes warra gursumii iccitii dhabaaf tijaanii hidhata saadaadhatti hidhaa jiran jechuudha. Dubbii san jala deemneetiti waarniingiin naddufte mootummaarraa. Abu Imaan namni jaamu hoggonaa huutiidhaati na yaamee ant iddeeylaalak indaar أكثر من مرة لكن أنت تجاوزت خط الحمر انتبه على نفسك نانجي أفان رموتي هقادان اسنيفمو أتيرو هدو سرارة ديما دبرادا جرتا ونتوني بيزنسا دلقادا انتبه على نفسك لبو تيتيف إفاقن نوغود أيه جيتمان أغان ترمال لما ديسي ittumaan as deebi'a. Hoggaan torban lama dhiise ittumaan as deebi'a anaa fi waa hillootan kiyya. Haala kanaani lubbuun shamarran Oromoodhaa galaafatamaadhaa jirti. Oromiyaa miidiyaa niitoorkii irra dubbadhee maarra dubbadhee amma yoo dandeessan karaa BBC fa'aa karaa maalii fa'aa nu qunnamsiisaadhaa. An akkumaan amma isinii himu jiru kanattiin dheengadda Jowaar Mahaammaditti waan jira guutuu naa bilbilee
akka jirutti ragaa qabatamaadhaa wajjin abaluu harki dhiiga abaluu achii qopheessa namoonni kun cine ammas waa'ee dallaalota hoggaan isiniif himu dallaalota kutaa lamaan dandeessan dallaalonni kutaa lamaa baalageedha dallaala walloo hoggaa himatte badiisan sii fudhateeti dafaniirraa wal dhaaban dallaala jimmaa hoggaa qabdeetti micciirte siif dhaaban dallaallee arsiitii fi dallaallee harargeedhaa gosa jala seena dallaallee arsiidhaa ganda jala seena dhageessanii dallaalonni musiibaan rabbiin addunyaa kanarraa rabbiin musiibaatti haa buusu dallaalli kutaa lamaa ka ilmaan namaa fixe gudeeddaadhaanis maalinis dallaalota harargeetii fi dallaalota arsiidhaati maal ja haa arsiidhaatiin isin eegala hoggaa ati qabdee micciirtee utaalee ganda gala ganda jala dhokata badaadha dallaala harargeedhaati fiigee bar hagosatiyyaatiitu maal naan jaa osoo nan hubanne hoggaa bazabazaa haasa'u hoggaa lilmeenti yedirte maal jaa bazabazaa qeybuu baadhatti fiddi hirriibatti fiddi obsaan waan gosatiyyan ta'inii fi abalurraa maallaqa fudhatee narratti wanni jaaja anaaf inni ilmaan adeerraniitii beek sagaleet jedhagaamu jirtiimi dallaalonni kutaa lamaa harargee gosa galaa arsiidhaa ganda gala